nagaa galata rabbii jirra. Naguma. Baga jiraatte gaabboleessa koo nagaa anillee nagaa adda bannee miti dhiifama xiqqoo yeroo nam boqonnaa qabu fi yeroo ati boqonnaa qabduutu wal argachuu dide. Natu dalagaan xiqqoonatti ammaatiin bade. Tole inshallah jiruun biyya lafaa kun akkanuma osuma isin biizii sugootuuti keessa baatee bar dubbii waaqayyootiifis xiqqoo yeroo kennuun dirqama ta'a malee jiruun duniyaa tun biizuma isii yeroo hundaa'uyi. Amma akkamitti xiqqoo waliin dubbachuu dandeenyaami? Ayyee wal qunnamman nagaa manatti fakkaata hingatallee baay'ee fudha. Har'a sagaleen qulqulluutu dhagahamaa jira. Tole egaa obboleessa. Guyyaa darbe maal irrattidhaan haasofnoo waa'ee hojii manaa wayii tokko sii kenneen ture dubbistee moo? Mata duree maal godhanna jenne guyyaatti aanu itti fufa keenya waa'ee du'aa ka'uu Yesuus irratti. Afuurri qulqulluun ga'ee guutuu akka qabu roomee qorattuutiin roomee dubbisiitiin jedheen ture dubbistee moo hojii gara biraatti bu? Inni sun gaa barsiisa keenya ka yeroo darbee keessa jira beektee barsiisni itti aanu mata dureen isaa du'aa ka'uu Yesuus jenne. Ka barsiisa keenya barnoota keenya ka yeroo darbee keessatti isa jiru san dubbifadheetiin jira. Roomeen boqonnaan torbaa lakkoofsi torbaa kanatti naaf kennite maal argisiisaa seerri akka hojjetamuu qabu dubbatanatti fakkaatee akkaan anu baddetti. Boqonnaa 8 sii kenne. Boqonnaa 8. Tole rakkoon qabu dubbinaan mangaa. Eeyyen amma isan irra deebuu waan gartee gaafii natti ta'e silaa qabaadde anumaatu si gaafata ture amma barsiisa keenya kattee aanutti haa dabarru akkam jette? Okay. Wangeelli gadda guyyaa darbe wanti wangeelli dubbatu hundi isaayyuu sirriidha. Dogongora ati hubatteedha maleessa hundi wangeelli dubbatu sirriidha jettee turte. Anumaatu akkas jee? Jenne wangeela keessa an akka amantii akka namanutti gartee akka macaafa qulqulluu dubbisee harketti akka nama tokkotti macaafa qulqulluu keessa jecha waaqayyoo isa qulqulluutu jira ammallee jecha namaa isa gartee namni itti dabaleetu jira ka dubbii waaqayyoo ta'uu hin dandeenye. Kanaafuu ka dubbii waaqayyoo fakkaatu keessaaniin furadhaa ka dubbii waaqayyoo hin fakkaanne hin furadhuu jechuudha. Fakkeenyaaf mee macaafa qulqulluu keessatti kanuma ati hin furanneetu jira. Arkiteen beektu yoo ta'e malee. Okay, fine. Wanta Yohaannisi nama baay'ee dubbistee kanatti fakkaata Yohaannis jettee ni tirrimoo sirrii miti jettee yaadde fudhatte. Kami fakkeenyaaf? Fakkeenyaaf boqonnaa shanfaa dubbisaa turte boqonnaan sadii immoo fakkeenyaaf akka itti dubbisaa turtetti akkamidhame? Boqonnaa sadii dubbisteetta? Boqonnaa sadii lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa 16 ammaa jalqabee kan dubbistee jirta? Dubbistee mee dubbisiisamu? Tole an gartee dubbisee kaniin irra gartee Yohaannis boqonnaa sadii lakkoofsa 16 kaafee dubbisna. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallatee kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti jaa. Isa kana gartee hin fudhadhu maaliif jennaan Waaqayyoon ilma hin dhalchine inni hin dhaluu hojiin isaa uumuudha. Tokkicha ilma isaa hoggaa jiru dogoggora. Waaqayyoon ilma baay'ee qaba akka macaafa qulqulluu keessatti Ermiyaas boqonnaa 30 takka lakkoofsa 9 yoo dubbifatte
Israa'el ilma kooti ammoo Efreem ilma hangafaa kooti jee dubbate waaqayyoon akka gartee macaafa qulqulluu yoo laalle asitti ammoo tokkichi ilma isaa gartee waaqayyoon ilma tokko malee hin qabu jechuudha asitti dubbata kanaafuu waliin dhufu jechuun waan ta'eef ammallee ilmi waaqayyoo kun eenyu akka ta'e hin dubbanne namni fedhallee gartee yoon fedhe anillee gartee waaqayyoon ilma isaa san ana baana jechuun danda'a kanaafuu gartee isiin kun inni kun dubbii waaqayyoo ta'uu hin danda'u jeetii yaada. Okay. Ammoo yoo ol deebite haa ta'u jechoonni amma akka dubbisaa turres jechoonni Yesus dubbatee jettee kana Yesustu dubbate jettee ati dubbisaa turte asuma ofii keeti 15 Roomee meeqa 15 famaannoo 15 mee amma yoo lakkoofsa 15 irratti Yohaannis mammaati naa kan ni kana jechoonni Yesus dubbataa jechoonni Yesus jedhe sun yeroo wajjin dubbifne akkan sirriidha moo sirrii miti akka ati yaaddu. Jechi Yesus sirrii jechi Yesus qulqulluun gartee Yesuusuuti akkas jedhe osoo hin taane kan Yesus afaan isaatiin dubbate kallattiidhaan jechi Yesus hundinuu sirriidha. Amma asumarratti Yesus Kiristoos kan dubbate lakkoofsuma 14 irratti ol deebimee boqonnaa 3 lakkoofsa 16 dubbifnee mee amma. Koi gara kon kabu jechi Yesus sirriidha miti. Yen jechi Yesus sirriidha. Yesus ergamaa waaqayyooti raajii waaqayyooti hafuuraan dubbate hafuura waaqayyootiin dubbate waan ta'eef dubbiin isaa sirriidha. Akka amantii keenyatti. Ani fayyisaadha. Ani gahee inni ani qaba jedhu kanatti himamta. Maal jedhu? Gaheen ani qaba gaheen qabu kanatti amanaa sanii jedhu kanatti namantaa. Gahee kamiin qaba jedhe? Gahee kamiin qaba jedhe? Barsiisuuf gooftummaa. Barsiisuuf gooftummaa. Gooftaa hoggaa jan gooftaan garagara. Warra Faarisotaatti yeroo dubbate sana yeroo isaa hinaaffaa irratti kaasan. Barsiisuuf gooftummaa qabayan inni jedhe sun sirrii moo sirrii miti akkati yaaddessime. Mee eessatti mee irra dubbifneetti waliin laallaa akkanumatti akkana jennee dabruu osoo hin taane. Eeshi Yohaannis 11 lakkoofsa 49 kaasee dubbifne. Yohaannis 11:49 irratti akkas jaa. Isaan keessaa tokko Qayyaafaa inni jedhamu waggaa sanitti hangafa libootaa ture. Inni isin homaa iyyuu hin beektan. Sabni guutummatti dhumuu mannaa namni tokko sabaaf du'uun akka isiniif wayyus hin hubattan isaaniin jedhe. Inni dubbii kana of keessaa fuudhee hin dubbanne. Waggaa sanitti hangafa lubootaa waan tureef Yesus saba sanaaf du'uuf akka jiru raajii dubbate malee saba kana duwwaadhaaf utuu hin ta'in ijoollee waaqayyoo warra biyya adda addatti bittimmaa'an tokkummatti walitti qabuudhaaf du'uuf ture jaa. Ittiin buufamoo hin dhaaba? Tokko duwwaatti dabale. Kanaaf jarri guyyaa sanaa jalqabanii Yesuus ajjeesuudhaaf murtoo godhanii jaa. Mee Yesuus eessatti gooftummaa barsiisuudhaaf gooftummaan hin qabaa jee? Isaayyaasis waliin dubbisaa turre. Yoo maamma moo? Isaayyaas 9 dubbifnee turre mini walumaa wajjin. Isaayyaas 9 Isaayyaas 9 irratti akkas jaa. Isaayyaas raajichaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera humni mootummaa isaa gatiitti isa irra jira maqaan isaa dhageeffadhu maqaan isaa gorsaa 1 dinqii 2 waaqayyoo jabaa 3
abbaa barabara afur angafa nagaa shan in jedhama ja maqaa shaniitu asirratti dubbatame kun hundumtinuu maqaa eenyuti jechuudha akka amantii keetitti akka ati hubattetti maqaa Yesus ga'ee isaa lafa naqaa yaamti galeera akka maqaan isaa jalal maqaan isaa ga'ee isaa osoo hin taane maqaan isaa yeroo dhalatetti mucaan kuni maqaan isaa gorsaa dinqii ammallee gorsaa dinqii waaqayyo jabaas ni jedhama abbaa barabaraa angafa nagaa in jedhama ja miti kanaafuu maqaan Yesus tokko gorsaadha tokko dinqiidha tokko waaqayyo jabaadha ammallee abbaa barabaraati angafa nagayaati kun hundinuu maqaa Yesus jechuudha miti amma gaa tiksin ati nuuf kennitee fi haasawni keenya ka jalqabaa waliin fakkaatu haa ta'u garuu isa kanarratti mee iddoo itti Yesus Kiristoos eega dhalatee boodaan angafa nagaa jaamee waamame iddoo tokko naaf kenni iddoo itti waaqayyo barabara waaqayyo jabaa jedhames naaf kenni iddoo itti abbaa barabaraa jedhames naaf kennin sinja innama maaloodha wangeela dubbisaa hin jirru eenyunni kun wangeela dubbisuutti hin jirru wangeela dubbisuutti jirra inni kun eenyu Isaayyaas raajichaa dubbataa jira Isaayyaas raajichaa dubbatee mucaan nuuf dhalateera jee miti durarratti ilaalu qoyga mee qoy obbo Tasfaa'e galatoomi mee na dhageeffadhu yeroo tokko na dhageeffadhu Isaayyaas raajichaa dubbatee mucaan nuuf dhalateera jee miti nu hundinuu afaan Oromoo beekna mucaan nuuf dhalateera hoggaa jenne dhalatee jira moo ganaadha dhalachuu ta'a ganaa dhalata yeroo mucaan nuuf dhalateera yoo jenne afaan Oromoo keessatti waan dhalatee darbe qoyga afaan Oromoo mucaan nuuf dhalatan jenne bar mucaan nuuf dhalateera je dhalateera hoggaa jiru mucaan kun ganaadha dhalata moo dhalatee jira dhalatee jira qoyga inni kun mul'ataadha qoyga raajiidha namichichi raajii Isaayyaas jedhamu saganaa ta'uutu raajichi dubbatee dhageeffadhugaa raajichi dubbatee Isaayyaas raajiidha raajichi dubbatee mucaan nuuf dhalateera jee miti mucaan kun dhalatee jira moo ganaadha dhalachuu ta'a amma gaala waan tokko hubachuu dadhabaartaa isa gadi qonnee hin jirra osoo hin taane jechichi dirrii miti jechichi fudhachuu didaarta jechichi akka macaafa qulqulluutti sirriidha inni kun eenyu Yesuusi Yesuusi tole hayyee inni mucaan nuuf dhalateera juu san bira darbe hayyee naaf galuu dide tarii gartee akkaataan itti mul'anni dubbifamu akka addaa ta'uu danda'a tole egaa Yesuus Kiristoos yeroo dhalatetti dhageega amma raajichi kun beekoo egaa raajichi kun waan ganaa dhalachuudhaaf taa'u mucaa ganaa dhalachuudhaaf taa'uuf maqaa baasaa jira miti mucichi kun dhalatee jira inninis Yesuus miti kanaafuu Yesuusiitu waaqayyo jabaadha abbaa nagayaatiis jechuudha miti okay Yesuus maal jee dhugumaan yoo gartee yoo dhugumaan gartee angafa nagayaa ta'e Maatiyos boqonnaa 10:34 irra naa dhaqe Maatiyos boqonnaa 10:34 irratti akkas jedha Yesuus Kiristoos angafa nagayaatii miti jeenni tarii gartee mucaan Isaayyaas raajichaa dubbate kun nama biraa ta'uudha mala asitti immoo Yesuus jechuu hin dandeenyu maaliif jennaan Yesuus abbaa angafa nagayaa ta'uu hin danda'u isaa toofiin jedhe akkas jedha Maatiyos boqonnaa 10:34 irratti Yesuus immoo biyya lafaa irratti nagaa fiduudhaaf waan dhufe isinitti hin fakkaatin jedha dhageeffadhu achitti mucaan sun angafa nagayaa ni jedhama je mucaan sun Yesuus miti Yesuus maal je ani gartee biyya lafaa irra nagaa fiduudhaaf hin dhufne irri akka hasittani akka sansitti masammo akka isaan akka dhageeffadhu akka isaa meena dhageeffadhu obbo Tasfaa'e dhiibamaa jira namni obbo Tasfaa'e narraa na riifatin
narraa na riifatin dhageeffadhu naaf ibsita umaa nagartee ibsaati naaf kennitu dhageeffachuudhaaf qophiidha ammoo durarratti akka gartee caafanni jiru akka gartee dubbiin caafame jedhu kana naaf adda baase akka caafame kana naaf deebisi Yesuus Kiristoos dubbatee biyya lafaa irratti nagaa fiduudhaaf waanaan dhufe isinitti hin fakkaatin jedhe miti kanaafuu Yesuus Kiristoos biyya lafaa irra nagaa fiduudhaaf hin dhufne miti warra isa tamananiif nagaadha warra isa namanneef immoo balaadha warra isa tamananiif jireenya warra isatti namanneef immoo du'aadha eessatti akkasiya dhufaatiin Yesuus jechuudha mucaan dhalatu hangafa nagayaa ni jedhama Isaayyaas raajichaa dubbatee eessatti Yesuus Kiristoos hoggaa dhalatu hangafa nagayaa jedhamee waamame hayyee tiksiisan naaf kenni Okay, siifan kenna. Yohaannis boqonnaa tokko irratti eeggaddamaan dubbifne. Yohaannis boqonnaa tokko? Boqonnaa tokko irratti eeggaddamaan jennee dubbifne. Gosa tokko irratti. Maqaa isaa kan gartee Isaayyaas raajichaa dubbate san Waaqayyoo bara ni jedhama mucaan sun hoggaa dhalate. Mee ta duraatii gartee Waaqayyoo mucaa xiqqaa ta'uun waan ajaa'ibaati obboleessa kiyya kun waan sammuu namaa gadi hin seenne. Hayyee mee haa ta'u akka macaafni qulqulluun jedhetti walii gallee jirra. Mucaan dhalate kun Waaqayyoo bara jedhamaa jee. Wantu waan tokko immoo jenne. Isin akka jettanitti akki unti izin laatan iyyuu meeshaa inni kun dhimmi gooftaa jettuu dhiisuu jedhu rakkoon hin jiru. Garuu gahee jecha isaa fudhatanitti moo hin fudhanne mee waa'ee gooftummaa jechuun isaa fudhatameera moo hin fudhanne musliimota hundaafu. Jechi Yesuus Kiristoos moo? Jechi Yesuus Kiristoos dhibbatti ni fudhatama maaliif hin fudhatamne namni dubbii Yesuus Kiristoos hin amanne. Ni fudhatama akka inni itti fudhatamu waan marraayyuu namni jecha hiikaa dhaga'ee duukaa hin jiraanne duukaa hin bulle rabbitti kabare jechuudha. Eeyyee dhugaadha namni Yesuus Kiristoos hin amanne musliima ofiin jechuun danda'u kananii dubbachumatti hin jiraa bar waan ati irra deebitee na haaromsitu miti. Eessaa ta'u kana eenyu jedhe nabii Muhammad immoo maaliif booddeedhaan dhufee afur fuudhaa shan fuudhaa maaliif jedhee jecha kana hundeessi. Maaliif amantaa musliimaa fudhadhaa jedhee lolas kaase lama kun. Kungaa qoigaa in ariifatin narraan ariifatin amma narraan ariifatin gaafii baay'ee gaarii ta'e fidde mee narraan ariifatin obboleessa kiyya Yesuus Kiristoos amma Muhammad gartee dubartii qoigaa in ariifatin gaa mee narraan ariifatin gaa waliif galaan deemna. Anamma aleessa maanni wangeelliyoo kunoo wal fakkaataa warra musliimaa yeroo dubbisaniifi jedhee gaaffii tokko kaasee ture yeroolleen dhabeen malee dhagaartaa. Obbo Tasfaayee. Waan tokko qabannee dhageegaa waan tokko mata duree tokko qabannee mata duree kanarratti osoo hin xumurre kaanitti osoo hin dabarre kaanitti darbuun bu'aan qabu maaliif jennaan waan qabne kana xumurreeti kumaisii garree achiin boodaan qabxii biratti dabarra ammaan tanaayyee waa'ee Yesuus Kiristoos cufnee waa'ee Muhammaditti haa dabarru jechuu feeti. Akkasi. Maal jette? Waa'ee Yesuus Kiristoos asumatti dhaabnee waa'ee Muhammaditti haa dabarru. Rakkoon hin jiru waa'ee gooftummaa isaa osoo hin taaneef jecha isaatti amantaniitu ta'ee jennaan hin dabarra rakkoon hin jiru. Koi mee Yesuus gooftaa ta'uu akkamitti ibsitamee Yesuus gooftaa akkamiiti inni gooftaa akkamiiti? Yesuus gooftaa ta'uu noo? Anilleen gooftaadha maaliif jennaan mana kiyyatti anilleen gooftaadha mana kiyya keessatti gooftaa haati mana kiyyaa yoo gooftaa jettee na yaamte homaan qabu akkasuma gartee. Akkasumas hiikkatu dhiisi bakka gabaabsi mamaa baay'ee waliin hin falminu. Ammoo gooftummaa. Rakkoon jiru. Wanti hangafa kee ta'ee wanti si sodaachisu gooftaadha. Inni kun immoo kan jechuu kooti gaadha. Baay'ee galaroom jecha bareedaa jettee sun biratti dubbatu jedhe jedhu. Gooftaa wanti jechuu nama sodaachisu jechuu kan jedhu nama birrachiisu. Nama birrachiisu maaliif jennaan qoigaa Yesuus Kiristoos ammoo aangoo qoigaa. Mee qoigaa. Muhammadirra inni qabaatu si amansiisu barbaade amman.
Yesus Kristus aangoo Muhammad irra ni qabaa jechuudha nagar ooyi galatoome. Akka biyyattii sarara qabaa jechuudha akka biyyaatti. Nabiin Muhammad immoo cubbuu kitaaba. Isa biyyatti cubbuu kitaaba. Kooyigaa obboleessa kiyyaa. Mee kooyigaa obbo Tasfaayee. Yoo kanatti irraa ariifachuu taate waliif galuu hin dandeenyu. Haasawa keenya akka duraan qulqulleessitee gartee suuta wal dhageeffannee yeroo ati dubbattu ansiif dhageeffadhee yeroo nan dubbaddu ati naaf dhageeffattee deemaa waliin turre sanitti haa deemnu. Dhugumaan gartee Muhammad yoo cubbamaa ta'e ani Muhammad dhiiseetiin Yesuus Kiristoos isa warra Israa'eliif ergame duukaa bu'ee isa amanadhee jiraadhee gartee akkasitti jireenya bara baraa harkachuu barbaada dhugumaan yoo Muhammad cubbuu hojjete. Mee obboleessa kiyya Yesuus Kiristoosii fi Muhammad gartee wal caaluu dhugaadha wal caalan ammoo gartee nuti Muhammadiitu isa caala jenneeti amanna. Sababninis inni addunyaa guututti ergame Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yesuus Kiristoos warra Israa'el qofaaf akka ergame ni amantaati. Warra Israa'el qofaaf akka inni maal ta'e? Muhammad addunyaa guutuuf ergame mee waan tokkoon si gaafadha addunyaa guutuuf ergame moo warra Israa'el qofaaf gosa 12 qofaaf ergameetu irra jabaadha. Okay. Warra Israa'el qofaaf ergame. Garuu irraadhiis dubbii keeti garuu eegaa jetti dubbii keetitti dabaluu deemta. Ammaan tana gartee Muhammadii fi Yesuus dhiisime raajotuma lama fakkeenyaaf raajii lama Waaqayyoon fo'atee biyya lafatti ergee lameen keessaa tokko gosa 12 qofatti yoo erge tokkommoo isa biraa kaafee addunyaa guutuudhaaf yoo erge hamtuu irra jabaadha jettee yaadda. Addunyaa guutuudhaaf ergame. Gaafiin kiyya siif hin galle natti fakkaata. Gaafiin kiyya siif ooyigaa. Mee na dhageeffadhu. Obbo Tasfaayee mee na dhageeffadhugaa. Yaa boleessa koo ka dhaggeeffadhu mee ati jettee ta'u. Iddootti wal na duraa rukutaa jirta waliin na duraa rukutaa. Ahaa itti fufayyee. Jela Israa'elootaaf jechi isaan fudhatama jennaan amma kana wal mormisiisuu siin jechuu kooti gaggabaabsina jechuu kan ta'e. Jechi isaan fudhataman waa'ee gooftaa ta'uu dhiisuuti. Rakkoon hin jiru. Isa jedhis jechuu baattus Yesuus yoo jettee sinumaan fudhatanni amanuu keeti malee jettasa. Waan inni jedhe duukaa hordofuu guruu keeti malee. Garuu ani jechinan tun jedhee qabxiinan barbaadaa jiru waa tokko. Jecha quraana irrattoo namni jecha siisaa fudhanne rabbicha kabare jechuudha jedha. Kun fudhattu moo kan jechasa. Musliimonni hordoftuu nabii Muhammad ta'e hundumtuu jecha siisaa kana hin fudhatu kinnoo nabii Muhammad fudhateera itti fayyadameera jechuu kooti lagaa kinkoodha. Muhammad imti fudhateera jecha isaa kana. Isaa booddeedhaan hoo dhufee nabii Muhammad jecha isaa kana fudhateera Muhammad. Tumurtee? Yoo fudhanne. Fudhanne? Kooyigaa? Tumurreera mi'aasa. Galatoome. Gaafii gaafatte gaafiin kee quraana keessatti dubbatee namni jecha Iisaa ilma Mariyaam hin fudhanne kafaree jira yookaan jallatee jira jedhe Muhammad matummaan isaatu jecha Iyesuus jecha Iisaa ilma Mariyaam kana fudhatee jira jettee na gaafatte miti? Fakkeenyaaf jecha akkamii fa'aa kan gartee Yesuus Kiristoos yookaan Iisaan ilmi Mariyaam jedhe kan Muhammad fudhachuu dide yookaan fudhate kan mee jecha akkamii fa'aa fakkeenyaaf? Tokko. Waa'ee lama fuudhuuf waa'ee tokko fuudhuuf Yesuus abbaa manaaf haadha manaan waan tokko jedhe dhimma fuudhaaf heerumaa irratti. Garuu Muhammad immoo afuriyyuu mirga guutuu qabdu. Yesuus eessatti akkas jedhe? Yesuus eessatti namni tokko takkuma qofa fuudhuudha qaba jee kan Muhammad fudhachuu dide mee naa kenna yoo tiksisan. Okay. Yesuus lafa inni itti jedhe immoo Galaatiyaa keessa dubbisi. Qorontos keessa dubbisi. Galaatiyaa keessa dubbisi. Qorontos keessa dubbisi. Luqqisi isaa qabatamaatti siifan kenna maal rakkoon hin jiru. Mee naa kennigaa. Efesoon 5 irratti hundaa'uun argatta. Efesoon 5 lakkoofsa Efesoon 5 jala dubbisee jennaa hin argatu. Efesoon jechuun eessawni? Obbo Tasfaayee
macaafa qulqulluu waan hin beekneef karaarraa baddee jirta. Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 29 irratti Yesuus Kiristoos dubbatee caafata qulqulluu humna Waaqayyoo waan hin beekneef irra kaattan jee dubbate. Yesuus Kiristoos iddoo tokkotti illee waa'ee fuudhaatii fi waa'ee heerumaa hin dubbanne. Ammoo macaafa qulqulluu keessatti seera Waaqayyoo keessatti namni dubartii takkaa ol fuudhe, namni dubartii takkaa ol, dubartii lamaa ol warri fuudhe akkamitti akka isii jiraachisuu qabu seera Waaqayyoo macaafa qulqulluu keessatti dubbate. Yesuus ammoo seera san raawwachuuf hin dhufe malee diiguudhaaf hin dhufne je. Seera keessa deebii boqonnaa 25 lakkoofsa 15 irratti akkas jaa. Keessa deebii boqonnaa 21 lakkoofsa 15 irratti akkas jaa. Siifin dubbisaa dhageeffadhu. Boqonnaa 21 lakkoofsa 15 irratti namni tokko haadha manaa lama qabaatee ishee tokko jaalatee ishee kaan immoo yoo jaalachuudhaa baate, dhageeffadhu, Waaqayyootu dubbachaa jira. Waaqayyoon silaa namni tokko dubartii takkaa ol fuudhuun cubbuudha ta'e akkaataa gartee inni itti takka fuudhu qofa dubbatee namni takkaa ol fuudhe cubbamaadha yookaan ciggaamaadha jeeti dirree baasee dubbata. Fakkeenyaaf cubbuun xixiqqoon ijaan laaluun cubbuudha yookaan ejja jee Waaqayyoon dubbate. Silaa takkaa ol fuudhuun cubbuu taate silaa Waaqayyoon ni dubbata ture. Ammoo namni tokko haadha manaa takkaa ol yoo fuudhe yookaan lama sadi yoo fuudhe akkaataa itti jiraachuu qabu, akkaataa itti wajjin jiraachuu qabu seera kaa'e malee namni takka qofa fuudhuudha qaba, dhiirti takka dubartii takka qofa fuudhuudha qabdi jee hin dubbanne. Yesuus Kiristoos ammoo ani seera raajotaa diiguudhaaf hin dhufne, seera waa raajotaa san raawwachuudhaaf hin dhufe. Namni seera Waaqayyoo keessaa fidela xinnaa tokko illee irrise mootummaa Waaqayyoo keessatti irra xinnaa ta'anii jedhamaa jee. Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 hamma 20 dubbifadhu obboleessa kiyya. Kanaafuu Muhammad jecha Yesuus Kiristoos kan diigee hin qabu, kan inni gartee isaaf dhugaa bahuudhaaf dhufe malee akkama Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti dubbate. Inni anaaf dhugaa ni ba'aa jee Yesuus Kiristoos Muhammad baane. Kanaafuu Yesuus Kiristoos Muhammad sallallahu alaihi wasallam jecha Yesuus kan diigee hin qabu. Ammoo ati dubbii Phaawulos fiddee Yesuusiitu jedhe jettee hoggaana barsiiftu kun hin fudhatamu. Phaawulos illee gartee akkati jette kana hin jenne waan Yesuus Kiristoos dubbate qofa dubbadhu obboleessa kiyya. Mee kabiraa yeemma waa'ee dubartii bira darbi kabiraa ho'i qabdaa? Maal jette? Kabiraa kan jecha gartee Yesuus dubbatee ture kan Muhammad diige nagarsiise kabiraa yee amma waa'ee dubartii irraa waan Yesuus Kiristoos dubbate nun garsiifne. Kiristaanonni gartee Yesuus Kiristoos duukaa hin buune. Silaa Yesuus Kiristoos duukaa buutanii hin fuutan turtan. Yesuus Kiristoos takkallee hin fuune. Ammoo Muhammad fuudhee jira. Akka Muhammad fuudhaa jirtan mee yoo dhugumaan Yesuus Kiristoos duukaa buutanii Yesuus hin fuune isin maaliif fuutan? Okay. Yesuus hin fuune tokko fuudha jennaan tokkuma fuudha. Eessatti akkana jee? Eeyyee. Siifan isaa adeemsi keenya itti deemaa jirramni har'a finneeyyuu siifan kenna lukkisi macaafa qulqulluu hunda isaan beekasiin jechuu kominanii wallaahi barumsa bal'aa hin baran garuu hamma beekuraan sitti dubbataa jira. Galatoomigaa Yesuus Kiristoos Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 29 irratti caafata qulqulluu humna Waaqayyoo waan hin beekneef karaa irraa kaattan jedhe. Atis Quraana hunduma isaan cafacasee beeka jettee yaadu hunduma tattaaffatee jira tokkoon jettee yaadu. Dhugaa keeti jechi kee baay'ee namatti tola galatoomi. Ammoo gartee an Quraana guutuun beeku hanqaan beeku qofarraa dubbaddeetiin dhiisa malee waan hin beekne keessan galu dhageeffadhu ati Muhammadiitu jecha Yesuus diige jettee turte. Eessatti akka diige nan garsiifne immoo tole yoo gartee waa'ee dubartii ta'uu baattees waan biraa keessatti waan gartee Muhammad jecha Yesuus diige yoo jiraate naaf kenne ani Muhammad duukaan bu'u Yesuus Kiristoos duukaan bu'a. Rame Quran tibejirari. Aha. Surat al-Zab sodomi tadi indu bisa me wan sabarra. Surah meqait? Sodomi tadi. Surah sodomi tadi. Surah al-Zab sodomi tadi. Lakko isa meq? Sodomi ja. Angka sodomi torbatti me. Sodomi tadi sodomi ja. Angga sodomi torbatti a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim akaza mu'mina fi mu'mintittiif rabbii fi ergamaan isaa dhimma tokko murteessan ajaja isaanii irraa filannoon biraa isaaniif
jiraachuun hin taane namni rabbii fi ergamaa isaa dide dhugumatti inni jallina ifa ta'e jallatee raaja aha lakkoofsa 37 yeroo ati isa rabbiin tola irratti oolee isa rabbiin tola irratti oolee atis tola irratti oolteen niitii kee qabadhu rabbiinis sodaadhu jetteen yaadadhu ammas yeroo waan rabbiin isa baasuuf taa'u ati of keessatti dhoksitees odoo rabbiin sodaachuun irra haqa ta'uu yeroo nama sodaates yaadadhu akka mu'minoota irratti niitii ilmaan guddisaa yookaan guddifachaa isaanii yeroo isaan dhimma irraa fixatan fuuchuu keessatti rakkoon hin taaneef jecha yeroo Zaydiin ishee irraa dhimma fixate ishee hiike ishee sitti heerumsiifne ajajni rabbii raawwatamaa ta'eeraa ja'a. Okay. Achitti garuu akka ani dhageettillee ittiin galle dubbifamni kee Arabiffaa fi Oromiffaa isaatiin wal gataa laata garuu. Akkamitti dhageessatti mi'ayyee? Mucaadha mucaa isaatii raaree ramoon hariin. obboleessa kiyya gardeem quraanni gaafii ati gaafatteef isaatu deebisaa siif kenna dhageeffadhu quraana suuraa 33 ayata 40 irratti akkas jedha a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim muhammad dhiirota keessanirraa abbaa nama tokkos hin taane muhammad ilma tokkollee hin qabu obboleessa kiyya ilmaan isaa daa'imummatti irraa dhumanii jirani kanaafuu gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbii ati amma dubbatte kana yeroo sanillee dubbatanii turan muhammad gartee ilma isaa jalaa intala fudhate jedhanii dubbatan rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbate muhammad ergamaa rabbiiti malee ergamaa rabbii kagartee malja inni ergamaa rabbiitii fi xumura nabiyyootaa ta'eera rabbiinis waan hunda beekaa ta'eera inni gartee ergamaa rabbii ka xumuraati raajota jechuudha inni raajiidha malee ilmaan keessan irraa abbaa nama tokkolleetiif miti ija rabbiin subhaanahu wa ta'ala yoo deebitee dubbifatte 38 irratti waan rabbiin isaaf murteessa keessatti nabiyyicha irra badiin tokkoyyuu hin jiru sun karaa rabbii kan warra dur dabran keessatti raawwatamaa turedha ajajni rabbiis murteeffamaa ta'eera aja gartee dubartii takkaa ol fuudhuun dubartii baay'ee fuudhuun raajota keessatti gartee beekamaadha waan muhammad irraa jalqabee miti raajonni hundinuu bifuma muhammadiini dubartoota baay'ee fuudhaa turanii jechuudha Solomoon dubartii kuma takka fuudhe akka macaafni qulqulluun duutti seera moototaa boqonnaa 11 lakkoofsa 3 yoo dubbifatte akkasuma gartee Abrahaam dubartii baay'ee fuudhe Daawit dubartii baay'ee fuudhe raajonni hundinuu akkuma Muhammaditti dubartoota baay'ee fuudhaa turanii jechuudha ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan raajotaaf yookaan ergamootaaf karaa godhe waan tokkollee gartee badiin isaanirra hin jiru jeeti rabbiin subhaanahu wa ta'ala raajotaaf dhugaa ba'ee jechuudha obboleessa kiyya si deebisee jeeti yaada ahaa. Hello. Okay. Aga dubbiste baay'ee bareedaadha. Tole gaafii biraa. Yesus immoo haadhuma manaa ofii baasuun iyyuu edega. Haadhuma manaa ofii baasuun iyyuu. Amma nama zinaa hojjetee dhiyeedhan immoo. Akka? Haadhuma manaa ofii baasu kan lama dabalanii fuudhuu miti. Haadhuma manaa ofii iyyuu lolaan maal taane waan adda addaatiin haadha manaa ofii biraa baasuun iyyuu. Akka nama zinaa hojjeteeti. Ahaa jaartuma haadhuma manaa keetuu ofirraa baasuun. Maaliif ofirraati waan baafteefi. Kanaafuu. Zinaa hojjettuuf balbala balte waan ta'eef ishee deeffattuudha dirqamni kee. Mee ta'u mee. Kooyigaa dubbii kooyigaa obboleessa kiyya waan jette dhageeffadhu waan jette kanarra qulqulleeffannaa. Kanaafuu ati haadha manaa takka yoo fuute waan tokkollee gartee ifirraa baasuun qabdu isii yoo waan feete taates walumaan jiraachuudha qabda malee ifirraa baasuun qabdu jee Yesuus Kiristoos. Maal jettan? Yesuus Kiristoos haadha manaa ifirraa baasuun cubbuudha jaa jette miti.
seera keessa deebii boqonnaa 24 lakkoofsa tokko irratti Waaqayyoon akkas jedhe namni tokko erganiitii fuudhee booddee wanta namatti hin tolle waan irratti argeef itti gammaduu yoo dadhabe inni caafata ittiin ishee gadhiisu harkatti kenneefi mana isaati haa baasu jaa tolegaa Yesuus Kiristoos akkas jedhe Waaqayyoon ammoo namni gartee niitii takka fuudhee waan isa jibbisiisu yoo isirratti arge caafata gartee isii ittiin gadhiisu barreessee fi harkatti kennee mana isaati haa baasu je Yesuus Kiristoositu dogoggore moo Waaqayyootu dogoggore obboleessa kiyya yoo isheen ejjite baasaa iddoo ofii kennuu sammuu sana yaadan yoon tasilaa yaadanne iyyuu ati ammaan tana haadha manaa baasuun cubbuudha jee jette haadha manaa takkallee baasuun caafata ittiin ishee hiiku kennutti yoo isheen ejjite wanta biraan qabish ati maanoo Maatewos irra jirta natti fakkaata Maatewos 9 dubbisne Maatewos 9 lakkoofsa 9 dubbisne Maatewos boqonnaa 19 lakkoofsa 9 irratti maal jaa kitaaba bismillaahi fi a'uuzu billaahi minash shaytaaniis keessaan qabne ani isnittaan hima yoo isheen ejjite malee namni haadha manaa isaa baasee kan biraa fuudhe ni ejja isaaniin jedhee jaa yommus bartoonni isaa seerri abbaa manaa haadha manaa isaatti hidhu akkas yoo ta'e fuudhuu hin wayyu ittiin jedhan kanumaami kanaaf yoo ejjiti malee waan biraatiif gadhiisuu hin dandeessu jechuudha. Yoo isheen duuteef yoo isheen ejjite Waaqayyoon ammoo akka jeetti seera keessa deebii boqonnaa 24 kan amma dubbise kana keessatti mee irra dhaqee dubbifadhu ati zakkumaan amma irra dhaqee dubbise kanatti macaafa qulqulluu biraa qabda yoo ta'e keessa deebii boqonnaa 24 lakkoofsa tokko irratti namni tokko erganiitii fuudhee booddee wanta namatti hin tolle walumatti qabee wanta namatti hin tolle jee malee waan kanaaf isan hin jenne dhageeffadhu wanta sitti hin tolle wanta namatti hin tolle waan irratti argeef itti gammaduu yoo dhabe laal itti gammaduu yoo dadhabe itti maa'u gammaduu yoo dadhabde waa'uma fedhen illee yoo hojjettee gartee waan isiin hojjette sanitti itti gammaduu yoo dadhabde inni caafata ittiin ishee gadhiisu harkatti kenneefi mana isaati haa baasu jaa ejjaa yookaan maaree kanati amma addaan babaaftu kana hin jenne Waaqayyoon wanta isa jibbisiisu yoo arge ofirraa baasuudha danda'a. Quraanni kana ni dubbata akkuma gartee macaafni qulqulluun dubbatutti kanaaf gartee ati amma asirratti qabxiin kee maaliif silaa maaliif gartee haadha manaa baasuun cubbuudha maaliif jechuu dandeessa? Okay. Kuni wanti ati hubataa jirtu waan gara dubbisaa jirtamini garuu kakuu haaraaf kakuu moofaanii waan wal fooyyessaa dhufee qaba. Sila maal jenne dhufaati jalqaba dheengadatti dubbadheen ture. Dhufaatii Yesuus Kiristoosiin waan ilmaan namaas ulfaatetu salphatee argame. Inni salphate kunimmoo maal yoo jette Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan wanti ulfaate seeronni jajjabaan warra duraanii tuni nurraa qallalee Yesuus Kiristoositti amanuudhaan birmadummaa baataa. Yesuus Kiristoositti amanuudhaan jireenya bara baraa galtaa. Yoo Yesuus Kiristoositti amanuu hin dandeenye immoo itti fufiinsa isaatti maqaa dha'uu danda'a. Kanaatiif garuu galatoome obboleessa kiyya Yesuus nuti amma wanni nu jalaa dhokate akka ati jechaa jirtutti nuti warra musliimotaa kana jalaa wanni dhokate nuti gartee birmadummaa Yesuus Kiristoos nu baase kana hin arganne seera gartee raajonni karaa seera Waaqayyoo isa raajonni karaa seera Waaqayyoo isa Waaqayyoon karaa raajotaatiin barsiisaa ture san gartee raawwachuu keenyaatu dogoggora ta'e jechuudha. Sababa jecha Yesuus raawwachuudha dhabuudha. Maal jette warra deebi'i? Seera Waaqayyoon karaa raajotaatiin namoota barsiisaa ture seera jajjabaa san kan Yesuus Kiristoos amma birmadummaa nu baase kana irraanfannee seera san raawwachuu barbaaduu keenyaatu dogoggora ta'e jechuudha ammaan tana. Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan seera sanaan hin fayyadu. Kiristoos Yesuus seera sana eegeen fayyadachuudha
Kiristoos Yesuusin amanatteen fayya jechuun birmadummaa guutuu nama baasa. Ahaa. Baay'ee galatoomi. Amma dubbiin kee maantana naaf ibaa jira obbo Tasfaayee galatoomi. Eeyyen galatoomi dhageeffadhu ammaan tana Muhammad wanni inni dogoggora fidee seera raajotaa san deebisee namoota ajajuudha miti. Yesus ikkoo fayyisuudhaaf hin dhumne biyya lafaatti. Qooyi Iyyasuus fayyisuudhaaf dhufee na dhageeffadhu gaa. Iyyasuusitti osoo hin dabarre Muhammad dogoggorri inni qabu seera raajotaa qooyi gaa. Akka tubattee jirtutti maaliin fayyisire Yesus kun? Waan sanni ittiin fayyina ta'e natti biyya lafaatti. Akka biyyattutti yoon fudhanne keenyaaf silaa Muhammadin fudhateeraa jirtu. Hordoftuun amantaa musliimaa kan ta'e Muhammad duukaa kan jirus fudhatanii jiru. Ishi maaliin fayyina ta'e natti hima. Obboleessa kiyya osoo wal dhageeffanne baay'ee gaariidha ture. Ammaan tanaati Muhammadiitu dubbii Yesuus fudhachuu didee jettee miti reefu jalqaba irratti. Dubbiin inni fudhachuu dide tokkolleen hin jiru. Dubbiin inni akka gartee ati himtetti fudhachuu didee dubartii takkaa ol fuudhuudha. Hayyee dubartii takkaa ol fuudhuu raajonni nuu dubbatanii jiran. Raajonni gartee saharaa akkaataa gartee dubartii takkaa ol namni fuudhee ittiin jiraatu barsiisaa turan. Tole gaa Iyyasuus Kiristoos kana waan dubbate hin qabu calma jee bira darbe walumatti qabee ani seera raajotaa raawwachuudhaaf hin dhufe hajuu san keessa gala. Seerri raajotaa gartee akka itti fufee raawwatamuuf Iyyasuus Kiristoos dubbatee ture. Tole gaa amma Iyyasuus Kiristoos akkamitti akka fayyisee fi eenyu akka fayyisaa ture waliin laalla jechuudha. Fayyisaan isa qofaa miti dura irratti wanni siif galuu qabu Isaayyaas boqonnaa 49 lakkoofsa 6 irratti akkas dhageeffadhu. Naa baradhu hanqasuu namaan dubbisee si dhuba. Isaayyaas raajichaa boqonnaa 49 lakkoofsa 6 irratti akkas jaa. Namni tokko gartee raajiin hundinuu fayyisaadhaa bara akkaataan isaan itti fayyisan dubbii Waaqayyoo namaa himanii cubburraa nama deebisanii karaa jireenya irratti akka deebi'an nama godhaniiti akkasin nama fayyisan malee waan biraatiin miti. Akkas jala lakkoofsa 6 irratti Waaqayyoo dhageeffadhu gaaniin dubbisa. Waaqayyoon dubbatee ati garbicha anaaf ta'uu kee dhageeffadhu Isaayyaasitti dubbachaa jira ati. Garbicha anaaf ta'uu kee saba lafaa irraatiif ifa saba lafaa irraatiif ifa guutummaa biyya lafaa irra warra jiraataniifis fayyina akka taatuuf malee gosa Yaaqoob kaasuuf Israa'el keessaas warra hafan deebisuu duwwaadhaaf miti naan jedhee Isaayyaas raajichaa dhageeffadhu. Isaayyaas raajichaa fayyisaa biyya lafaa guutuudha ture jechuudha yeroo sanitti miti. Hojii ergamtoota boqonnaa 13 lakkoofsa 23 irra naada qayyee Iyyasuus Kiristoosoo fayyisaa warra eessaati. Warra Israa'el qofaaf sin ergine warra Israa'el qofa akka fayyiftuuf sin ergine jeen Isaayyaas raajichaatiin Waaqayyoon dubbatee ammoo Iyyasuus Kiristoos boqonnaa 13 lakkoofsa 23 irratti akkas jaa. Akkuma abdachiisetti sanyii namicha kanaa keessa Waaqayyo saba Israa'eliif fayyisaa kaaseeraa jaa. Dhageeffadhu asitti fayyisaan gartee saba Israa'el qofaaf ka'e biyya lafaa guutuudhaaf miti. Inni immoo Iyyasuus jaa. Kanaafuu gartee akka asirratti arginutti Iyyasuus Kiristoos fayyisaa warra Israa'el dubbii Waaqayyo itti geessee karaa jallinaa irraa deebisee akkasitti isaan fayyise. Inni fayyisaa biyya lafaa guutuu ta'uu hin danda'u. Ka isarra jabaa jira Isaayyaas raajichaa ka biyya lafaa guutuudhaaf fayyisaa ta'eetu. Yesus fayyisaa biyya lafaa guutuu. Kanaafuu tiksiin kun soba. Ooyigaa. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 29 dubbisne. Fiifiin dubbisa tiksiin kun soba moo sirriidha? Niin dubbisaa dhageeffadhu gaa. Hojii ergamtoota boqonnaa 13 lakkoofsa 23 irratti ka dubbatame kun soba. Maal jettu? Hojii ergamtoota boqonnaa 13 lakkoofsa 23 irratti Iyyasuus Kiristoos fayyisaa warra Israa'eliif ta'ee Waaqayyoon akka abdachiisetti warra Israa'eliif kaase kan jee kun soba moo dhugaadha? Warra Israa'eliif akka ta'e dhugaadhaa mi? Dhugaadha. Ani Israa'eloota qofaaf hin dhufe jala immoo.
maal jette isa utuuti kiristaana taate waan itti hubachiisu qaba. Garuu isuma tamma jettu kana deebii isaa immoo bulii oliin abdadhu guyyaatti walitti deebinutti. Dubartiin Yesuus Kiristoos dhukkubsattee Yesuus Kiristoos yeroo inni lafarraa deemee barsiisaa ture dubartiin tokko dhattee jennaani. Dhagaarta. Dhagaan jira. Gara isaa deemtee fayyaa barbaaddee gara isaa deemtee jennaan. Isheen ofii isheetii warra birootaan. Galatoom. Garuu fayyina barbaachaaf isa bira dhabde. Fayyiteetti moo fayyina yommus jecha jedhame rakkoon qabsa yeroo dubbinnutu walitti dhibu. Isheen fayyiteetti moo hin fayyine akka ta'e maal akka jedhame achirratti moo dubbitee dhufee qanii biraa wanti yeroo deemnutti dubbitee kunooti dhageeffatu Maatiyus boqonnaa 15 lakkoofsa 20 galatoomi tekstii baay'ee gaarii Koigaa tekstii baay'ee gaarii ta'e dubbii gaarii ta'e nuuf fidde Yesuus Kiristoos intala san fayyise moo hin fayyifne jette akkamitti akka fayyise waliin laalla Maatiyus boqonnaa 15 lakkoofsa 21 irraa kaafnee waliin dubbifna akkas jaa dhageeffadhu Yesuus achi adeemee gara kutaa biyya Xiiroosii fi Sidoomitti sokke kunoo dubartiin Kana'aan tokko naannaa biyya saniitii dhuftee sagalee guddaadhaan ilma Daawit gooftaa koo intalli koo hafuura hamaadhaan qabamtee jirti anaaf maari ittiin jettee jaa intalti ati jechaa jirtu tanaa miti. Sidoomitti sokke kun gara biraadha. Isuma kana. Isheenis fayyitee jirtiimi? Isheen fayyitee. Isheen jedhu garuu gara biraa isatti rakkoon qabu yeroo yaadatte deebiin. Tole amma isheen rakkoo qabatte deebiin. Wangeela irra jira yoon si dhawwadhe duwwaa yaada qabaadhu malee antila sissimeera. Dogongoruun koo dogongora wangeelaa mitiitiin jedhe. Waan si ajaa'ibu Yesuus Kiristoos nama tokkollee dhagaye. Yesuus Kiristoos nama tokkollee kaniin anaaf fayyise jee hin jiru macaafa qulqulluu keessatti Yesuus Kiristoos amantii keetiitu si fayyisee ittiin jedhe intalattiidhaan. Maal jettee? Amantii keetiitu si fayyisee ittiin jedhe malee anaatu si fayyise kan ittiin jedhe hin qabu tokkollee macaafa qulqulluu keessatti dubbatee dhageeffadhu gaamma isheen fayyite tun eenyutti fakkeeffamteeti eenyutti akka fakkeeffamtee waliin laallaati irra deemnee waliin dubbifnaa obsa qabaadhu haa. Okay. Yaa ilma Daawit gooftaa koo intalli koo hafuura hamaadhaan qabamtee jirti anaaf maari ittiin jettee jaa miti. Yesuus garuu sagalee tokko iyyuu isheef hin deebifne bartoonni Yesuus caluma jedhe isheen hoggaa lallabdu caluma jalaa jedhe waan tokkollee hin deebifneef miti. Bartoonni isaa yommus gara isaa dhufanii ishee nu booddeedhaa iyyaa adeemtu kana waan isheen barbaaddu godhi of biraa deebisi jedhaniin miti. Inni amma deebisee bartoota isatti dubbatee inni ammoo deebisee ani warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne jedhee jaa miti. Itti fufnee ni dubbifna ammaan tana Yesuus Kiristoos yeroo intalli iyyaa jala deemtu kana isii jalaa dubbatuu diduun isaa waan gartee isii warra Israa'eliif isii waan warra Israa'eliin ta'iniif isii galee jira miti. Itti fufnee dubbifna asirratti waliif gallee jirra sababni ishee jalaa dubbachuu dideef isheetu warra Israa'elii miti waliif gallee. Jalaa qabaan jiru. Eeyyen jalaa qabaan jiru sababa ishee warra Israa'eliin ta'iniif miti. Galatoon itti fufee lakkoofsa 25 irratti dubartittiin garuu dhuftee miila Yesuusitti kuftee yaa gooftaa na gargaari ittiin jette dubartiin gartee intalli ishee baay'ee waan dhukkubeef gargaarsuma isa kanarraa barbaaddi yoo gartee warra Israa'el ta'uu baattee isin gargaarsuma barbaaddi ammallee itti fuftee gartee miila jalatti kuftee deemuu dhorkitee itti waywaatte yaa gooftaa na gargaari ittiin jette miti. Yesuus deebisee maal jedhe ammaas itti fufee akkas Yesuus yommus deebisee buddeena ijoollee fuudhanii sarootaa darbachuun bayeessaa miti jedheeni jaabboleessa kiyya.
Thank you. Yeah. Buddeenni maali? Jedhi itti fufi. Ooyigaa fakkeenya kana nuufiiki buddeenni maali? Buddeenicho jireenya isatti amanuun dura ifa ta'uun barbaachisaadha. Fayyuu keen dursa isatti amanuun barbaachisaadha. Buddeenni dubbii waaqayyooti asiif galu buddeenni dubbii waaqayyoo isa Yesuus ittiin ergame sana. Isuma siin jedhaaram dubbii waaqayyoo dubbii isaatiin siin jedhe. Amanuun barbaachisaadhaan siin jedhe. Dubbii waaqayyoo summa jechuudha. Eeyyeen buddeenni dubbii waaqayyooti miti. Buddeena ijoollee duraa fuudhanii sarootaaf darbachuun beesaa miti ittiin jedhe beeytee? Buddeenni dubbii waaqayyoo akka ta'e waliif galle ijoolleen eenyu faadha? Ijoolleen eenyu? An siin jedheera warra amananiif warra hin amanne siin jedhaan jira. Warra amananiif warra nama adda addaan sii baasutti jira. Adda addaan eegaa waan dhagee obbo jalqaba ishee kana fa'aa. Obbo Tasfaayee. Kana gaafachuu iyyuu sirra barbaachisa ofii beekta eeyyaadha kana fa'aa. Obbo Tasfaayee eeyyeen akka gartee namaa bifuuf akka namaa bifuuf irra deebi'ee si gaafachuu jira na dhageeffadhu gaa. Warra Yihuudootaa fi warra Israa'elootaa gidduutti yeroo ta'e akka warra Yihuudootaa fi gaafa isarratti ka'e dhagaarta. Si dhagaatiin jira ayyeetti fuufi xumuradhu ayyeessi boodaan dubbadha hoggaatti xumurte. Warra hinaafa irratti kaasan warra Yihuudootaa sanan jechuudha. Sababa kanaatii fi na fayyista jettee ati yoo isa amante immoo harrayyuu harkisaa bal'aadha fudhachuudhaaf. Qeengadda iddoo bal'aa jira. Kan ol ba'ee jennaanii gaafanis iddoo bal'aa jira. Jedhee jennaan eessa iddoo bal'aan sun iddoo bal'aan isa kan jedhuu fi iddoo bal'aan harrayyuu jechuudha warra isatti amananii warra isatti ooluu galanii naaf taata jedhaniif inni harka bal'aa qaba. Qaraaramee rakkuudhaaf warraaf baraaruudhaaf. Jedhee yaada akka kottu. Xumurtee. Yesuus Kiristoos iddoodhaan isin qopheessa jee kan deeme waggaa 2000 dura hanga ammaa idduma isin qopheessu jira. Dhabee obboleen keenya abdii keessa kutadha. Iddoon hundinuu qabamtee jirti. Hoggaa achi dhaqe tunta Muuseeti jaaniin iddoon tunta Muhammadii iddoon tunta Abrahaamii raajota hundaatu addaan hiratee jira. Iddoo dhabee jira waggaa 2000 guutuu eegu jirtan Yesuus eega gara waaqatti ol kutee iddoo qopheessuudhaaf waggaa 2000 ammallee isin eeggatuma jirtan. Ammaan tana gara tiksi deebina gaa obboleessa kiyya Yesuus Kiristoos warra Israa'eliif malee isin. Hiika nu kenna. Sammaa dubbisuma ammaatti dubbisitti xumurte. Hin fayyumne yeroo see fayyee maal jedheen. Hiika isaa kana. Achumatti si deebuu deemaa bara. Mee na dhageeffadhu gaa obboleessa kiyya osoo lallabuu na fannaafachiifteeti. Amma isumarratti si deebuu deema. Yesuus Kiristoos waan inni jeen irraanfatiin lakkoofsa 24 irratti inni ammoo deebisee ani warra akka hoolotaa qaraa irraa guuranii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne jeeti intala fayyisuu dide jalqaba duraa miti. Intalattiin ammallee ittuma kuftee miila isaa jala kuftee yaa gooftaa na gargaari jettee kadhattee jechuudha miti. Ammallee ittuma fufee Yesuus maal isheedhaan jee Yesuus deebisee buddeena ijoollotaa fuudhanii sarootaaf darbachuun ba'eessaa miti ittiin jedhe. Buddeenni dubbii waaqayyooti saroonni warra Israa'elii bakka kanarratti fakkeenyi kunaasiif galu dubbii waaqayyoo ka warra Israa'eliin dhufe warra Israa'el duraa fuudhee ummata biraatiif darbuun ummanni biraa haasiif galu sarootatti fakkeeffame akka Yesuus Kiristoos jetti warri Israa'eliin ta'in warri Israa'eliin ala jiran akka Yesuus dubbatetti fakkeenya sareeti jechuudha. Intaltinuu fudhattee jirti saree ta'uu isii ittuma fuftee maal jette lakkoofsa 27 irratti. Isheen yaa gooftaa haa ta'u iyyuu malee saroonnis maaddii gooftota isaanii irraa isa harca'u in nyaatu jettee saree ta'uu isiin waayyamtee jirti. Ati saree ta'uu waayyamtee jirtaa? Isheen saree ta'uu fudhattee jirti. Ati saree ta'uu fudhattee jirtaa Israa'eliin ala waan jirtuuf. Gad of deebiftee jechuudha gaabbolli saba yoo sii galee. Ooyigaa. Deebiftee isa simachuu gad of deebisuu seetiin immoo fayyina guutuu ta'eef gaateedha yeroo sana. Fayyinni isii ta'eef dhugaadha. Ooyigaa. Amantiitu si fayyise jee malee Yesuus miti ka fayyise. Mee na dhageeffadhu dhugaa yeroo takka. Amantiin keessi fayyiseera dhaqi jedhe.
amantii isheetu ishee fayyise malee Yesuusii miti jechuudha walii gallee. Rabbi si haa fayyisu jedhemoo amantiin keessa ishee dhaqi jedhaman. Amantii isheetu ishee fayyise moo Yesuusiitu ishee fayyise? Isheetti amanuu isheetti ishee fayyise. Isee isatti namanne isa madookaa maaliif adeemu? Maaliif ija ishee baneen jalqaba afuuruma nagaatu dhufee ija ishee bane jalqaba akka inni fayyisaa ta'e hubatte dubbise duruuf kan adeemin. Akka fayyisaa ta'e hubattee garuu gargaarsa kadhatte malee isheen akka saree taate akka sareetti gad deebifamteeti gargaarsa kadhatte. Mee waan tokko si gaafadha. Fakkeenya kun mee qoy saafin qabin namooti barsiifatan. Eeyyen fakkeenya kenne waliif gallee jirra. Fakkeenya kenne biddeena ijoollotaa fuudhanii sarootaaf darbachuun hin ta'u jemiti. Warri Israa'eliin ala jiran hundinuu akka sarootatti fakkeeffaman ni amantaa? Arrayyuu qabdu kan maal walitti qabaree wanta jedhu tokko dubbifteetta wangeela baay'ee fudhatteetta. Warri Israa'eliin ala jiran akka obbo Tasfaa'e warri Israa'eliin ala jiran fakkeenya saroota akka ta'an ni amantaa? Isa jedhe gaan anjedhaan jiru jedhan jira. Yesuusiitu jechaa jira. Buddeena ijoollee fuudhanii sarootaaf darbachuun beesaa miti ittiin jedhe. Sababni inni jedheef intalitu warra Israa'elii miti obboleessa kiyya siif gala. Yoo gartee beekaa irra dabaruudhaaf deemte malee waan tokkoon si gaafadhamee maantana. Iyesuus Kiristoos intala kanaan amantii teetiitu si fayyisee deem ittiin jedhee fayyitee jaa miti. Amma dubbiin ati fudhachuudhaaf deemtu isheen fayyuun kun Yesuus Kiristoos addunyaa guutuudhaaf akka ergame mul'isaa jechuu barbaaddeeti miti. Ati ammaan tana mee fakkeenya isatu mul'isaa osoo hin taane asirratti wanti isa mirkaneessu immoo lubbisii jiraadha. Boqonnaa ta'u Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 29 mirkaneessu sammoo. Yohaannis boqonnaa tokko akkan biyya lafaati. Lakkoofsa 29. Lakkoofsa 29 irratti akkas jaa. Borumtaa Yesuus gara isaa dhufuu argee elaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhuu jaa miti. Erga cubbuun keessa irraa fuudhame maal barbaadda reet? Wanta bira cubbutti immoo isa qammee yaadii laal. Oy biyya lafaa jechuudhaa fi biyya lafaa guutuu jechuun wal dhaba obboleessa kiyya. Oromiyaan qoftiinis biyya lafaati bar. Maal oolere? Oromiyaan qoftiinis bar biyya lafaati obboleessa kiyya asiif galuuqa. Biyya lafaa hoggaa jedhanii fi biyya lafaa guutuuf hoggaa jedhan wal dhaba. Mee ammaan tana Isaayyaas raajichaa irratti deebi biyya lafaa guutuudhaaf jedhe Isaayyaas raajichaa boqonnaa 49 lakkoofsa 6 irratti. Akkas Yesuus akka biyya lafaatti ergame dhugaadha. Namni nama hin jiru inni biyya waaqarratti hin ergamne. Waaqarratti hin ergamne biyya lafatti ergame. Biyya lafaa keessaa immoo warra Israa'el qofaaf ergame obboleessa kiyya. Isaayyaas raajichaa boqonnaa 49 lakkoofsa 6 irratti. Warra Israa'eliif ergamu. Warri isatti amanan hundumaaf immoo abbaa ta'eera. Eegaleera barsiisaa guutuuf fayyisaa guutuu ta'eera. Yoo ati tamante kan keessii ta'uu danda'a. Inni ibsa. Maaf na amanuu diddee maaf natti amanuu diddee jedhee dirqamni irraa hangamu qabu jechuudha. Booddee duwwaa murtiitti dhiyaatan. Ati ma Yesuus Kiristoos qabu. Gooyda. Yoo fudhattee fi harki isaa bal'aa siin jedhe. Galatoon. Immoo waan barbaaddetti ani garuu islaamati lama jettaa mina. Laa ilaaha illa Allah Muhammad Rasulullah jedha. Annuuni kottu gaaffii tokko waan tokko yaadadhe. Galatoon mee dhageeffadhu irra ariifatini mee dhageeffadhu obboleessa kiyya hoggaa dhugaan geesse ariifattee irra tarkaanfachuun barbaadini Yesuus inni elaa lameefa dhugaa jettee ma dubbadhu gaafa dhugaan geessu irra tartaasa jette suma dubbadhume inni siin jechaa jiru biyya lafaa hoggaa jiru
biyya lafaa jechuun iddoon tokkos biyyuma lafaa jedhamti. Biyya Yesuus Kiristoos biyya lafatti ergame dhugaadha dhibbaa dhibbatti waliif galla. Biyya lafaa keessaa immoo warra Israa'el qofaaf ergame. Isa kana ni fudhattaa? Warra Israa'el qofaaf? Warra Israa'el qofaaf. Warra Israa'eliif ergame. Warra Israa'eliif ergame. Yen warra Israa'eliif ergame malee nuuf hin ergamne jechuudha miti. Aduun Israa'eliif baatee kanaafis baatetti jennaan garuu siifis hin ta'a. Hin ta'u jettaa? Hin ta'u osoo duwwaadhaaf jettuun kabiraa maddiin jiru. Warra Israa'el duwwaadhaaf jee bara obboleessa kiyya. Kanaafiyyuu ani hin taqabballe Israa'eliidha malee ani jecha isaa kana yoo hin taqabballe hin fudhanne jetteere. Yesuus Kiristoos warra Israa'eliif akka ergame ergama Waaqayyoo ka warra Israa'eliif ergame akka ta'e amanuun dirqama warri amantiin gartee dirqama goote ta'e Islaama malee hin jirtu. Yesuus Kiristoos akka inni ergame sanii fi waan inni itti ergamee fi akkaataan inni itti ergame hundinuu dirqama gootee jirti amantiin Islaamaa amanuudhaaf. Kanaafuu Yesuus Kiristoos warra Israa'el qofaaf akka ergame amanuutu gartee siif fayyina malee Yesuus Oromiyaatti ergame yoo jette obboleessa kiyya dhugumaan dogoggortee jirta. Yesuus warra Israa'el duwwaaf hin ergame osoo jee dubbatu. Siigalee jira jeetii yaada. Maal jetteen? Siigalee jira jeetii yaada obboleessa kiyya Yesuus Kiristoos iddoo tokkotti illee ani biyya lafaa guutuudhaaf hin ergamee hin jenne. Mee Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 23 irra naa dhaqi. Boqonnaa 16 lakkoofsa 23. Maal jaa? Akkas jaa? Lakkoofsa 23. Boqonnaa 19 jechuu kiyya. Boqonnaa 19 lakkoofsa 23 irraa kaafnee dubbisnaa. Boqonnaa 19 jettee? Boqonnaa 19 lakkoofsa 20. Lakkoofsa 23 irraa. Lakkoofsa 23 irraa kaasetiin si dubbisa. Ergasii Yesuus bartoota isaatiin ani dhugumaan isinitti hima. Namni sooressi mootummaa Waaqatti galuun rakkisaadha. Ammaas isinittiin hima. Sooressi tokko mootummaa Waaqayyotti galuu irra gaalli qaawwa ilmoo keessa bahuutu salphata jedhee jira. Bartoonni kana yommuu dhagaan baay'ee na'anii dhaqanii eegaa eenyutu fayyuu danda'aree jedhanii jira. Yesuus immoo gara isaanii ilaalee kun namootaaf hin danda'amu. Waaqayyoof garuu wanti hundinuu hin danda'ama isaaniin jedhe. Peetros kana irratti kunoo nuyi hundumaa dhiifnee si duukaa buuneeti. Eegaa maal arganna laataree jedheen. Yesuus immoo ani dhugumaan isinitti hima. Biyya lafaa ishee haaretti ilmi namaa ulfina isaatiin teessoo irra yommuu taa'u isin warri na duukaa buutan immoo bartoota 12 baana dhageeffadhu. Isin warri na duukaa buutan immoo teessota 12 irra teessanii gosa Israa'el 12 keessatti firdii hin kennitu jedheen miti. Iddoon kun iddoo kamii? Warri na duukaa buutan maal taatu jedhu? Teessota irra Boqonnaa 19 lakkoofsa. Kooyigaa ati waan asirraa qabatte boodanaaf ibsitaati. Amma asirratti Yesuus Kiristoos dubbatee isin warri ana duukaa buutan immoo teessota 12 irra teessanii gosa Israa'el 12 keessatti firdii hin kennitu jedheen miti. Iddoon kun mootummaa Waaqayyoo keessatti kan jireenya bara baraa jannata keessatti beekte. Bartoonni 12 teessoo 12 irra taa'anii gosa 12 warra Israa'el keessatti firdii kennan miti. Teessoon 13ffaa yookaan kursiin 13ffaa ta'e Oromoo tan gartee duuka bu'aan Yesuus Kiristoos firdii isiniif kennu ta'e Oromoo eessa jirteyye? Eessa jirteyye teessoon 13ffaan? Inni Israa'eloota duwwaadha jechuu jedhu. Isaatu jechaa jira teessoo 12 irra teessanii gosa 12 Israa'el keessatti firdii ni kennitu je. Tole isiniif hoo eenyutu firdii kenna teessoon 13ffaa ta'e Oromoo eessa jirti? Isatti amantee jennaan isaan keessatti lakkaa'amtati siin jedhe. Ati Israa'eloota sana keessatti lakkaa'amtaan siin jedhe. Kooyi galatoome ayyees mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 4 irratti. Akkas yaa mul'ata Yohaannis boqonnaa Oromoon illee achuma gosma warra Israa'el kana keessatti galmooyti jette miti.
Sama tu juru. Kristus kita menuran. Sampai turan. Galatum. Pada kota uci mereka ni. Galatum ayee dhaggeeffadhu mul'ata Yohaannis boqonnaa torba lakkoofsa afur irratti lakkoofsa warra mallatteeffamanii naan dhagee gosa ijoollee Israa'el keessaa gosa ijoollee Israa'el hundumaa keessaa 40,040 mallatteeffamee jira. Iddoon kun iddoo mootummaa Waaqayyooti. Warra mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf mallatteeffamame kan Yohaannis mul'ataan dubbachaa jiru sii galee. Gosa Israa'el hundumaa keessaa 40,040 mallatteeffame mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf itti fufee dubbata. Gosa Yahudaa keessaa 12,000 mallatteeffame. Gosa Ruubeen keessaa 12,000. Gosa Gaadii keessaa 12,000. Gosa Aasheer keessaa 12,000. Gosa Naaftileem keessaa 12,000. Gosa Minaasee keessaa 12,000. Gosa Shimiyoon keessaa 12,000. Gosa Leewwii keessaa 12,000. Gosa Yisaakor keessaa 12,000. Gosa Zeebloon keessaa 12,000. Gosa Yoosef keessaa 12,000. Gosa Biiniyaam keessaa 12,000 in mallatteeffamanii jira mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf miti. Oromoon gosa ijoollee Israa'el 12 kana keessaa kam keessatti mallatteeffame? Ati maanta akka jettetti lakkoofsa warra kanaa kana keessa jirta miti? Gosa eenyu keessatti mallatteeffamte? Gosa Yoosef immoo, gosa Zeebloon immoo, gosa Shimiyoon immoo, gosa Aasheer immoo, gosa Yahudaati immoo, gosa eenyu keessatti mallatteeffamte? Hulaa jira maali? Balbalaa jira balbala ittiin seenan. Balbala san keessaa balbala eenyuutiin seenu teessaa? Ani gaasisaan keessaa gosa Yesus Kiristoos. Gosti Yesus Kiristoos akka isan jirtu siif galee obboleessa kiyya. Gosa ijoollee Israa'el 12 keessatti firdiin kennamee namni kuma meeqaa mallatteeffame. Namni asirratti dubbatame kun lakkoofsa warra mallatteeffamanii nan dhage gosa ijoollee Israa'el hundumaa keessaa 40,040 mallatteeffame. Ijoollee Israa'el keessaa je ijoollee Israa'elis gosa isaanii 12 guutuu asitti dubbate gosti Yesuus as keessa jirtu. Inni gaa yeroo sana beeku akka dhalooti booddee yaallu. Lakkoofsi kun yeroo sanadha. Yeroo sana saami Waaqayyoon akka dhaloonni Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan itti dabalamta. Mallattoo itti dabalamta. Eessatti mallattoo daariidhaan dhaabate. Eessatti mallattoo Waaqayyoon akka kanaa nuti dhalate. Obboleessa kiyya Yoosef dhageeffadhu. Mee dhageeffadhu gaa. Wanni asitti dubbatame kun wanni mallatteeffame kun waan ganaa ta'uudhaaf ta'u moo waan ta'ee darbe? Gada'ee darbe dubbisaa arga. Gaafa booddeetti waan gaafa booddee ta'uudhaaf ta'u bar mootummaa Waaqayyootti hoggaa galuudhaaf deeman san waan mallatteeffamuudhaaf ta'u san mul'ataan Waaqayyoon Yohaannisitti dubbate gosa Israa'el keessaa namoonni hanganaatu mootummaa Waaqayyootti galaa jee itti dubbate gaafa booddee waan ta'uu malee waan gartee tahee darbee miti. Kanaafuu Waaqayyoon gartee akka nuti ganaa dhalannu hin beeku itti dabalamuudhaaf akka teenyu hin beeku jechuun dogoggora guddaa obboleessa kiyya. Dogongora guddaan jedhine asamma waa lama dubbataa arga. Hidhatteetta moo hin fudhanne? Yoo hin fudhanne jette waa'ee dogongora kan keenyaa dhiisna. Waa'ee maaliif akka hin fudhatamne maaliif akka hin fudhatamne irratti dubbanna. Laazumati achinitti inni kun akka bal'ifamee waliin gaafatamtii galeera. Ani fida waan tokkotti jafadha. Fayyisuu isaa kana fudhatteetta moo fudhanne jennaan fayyisuu isaa fudhatteera moo fudhanne? Fayyisuu isaa akka dhageenya. Fayyisuu isaa akka kiristaanonni amanan osoo hin taane akka macaafni qulqulluun jedhutti hin fudhadhe. Fayyisuu jechuun karaa Waaqayyoo irratti nama deebisanii karaa du'arraa akka deebi'an barsiisanii karaa Waaqayyoo fudhachiisuutu fayyuudha. Inninis warra Israa'el qofa fayyisuudhaaf dhufe malee anaa fi sii miti obboleessa kiyya. Yoo dhugumaan gartee addunyaa guutuu fayyisuudhaaf dhufe eessatti caafame? Malee warra Oromoo kana miti jechuu barbaaddeetu. Nuuf Oromoodhaaf hin argamne Tigrees. Afrikaan beeku guutumaa guututti Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos guutumaa guututti Afrikaadhaaf hin dhufne warra Israa'el qofaaf dhufe obboleessa kiyya isaatu dubbachaa jira anaa miti. Okay. Ani immoo uummata kun jedhee wangeela kanarraa baasee dubbisee hin dubbisu ta'e ani nama miti. Ammaaf garuu naa kuush. Kuushin akka deebitanii
wangeela kanarra waa'ee kuush dubbisee dhufee yoo sitti himu ta'e Luqisiisaaf siifan kennaa ishee kana duwwaanaaf obbisa jedhee yaada yeroodhaaf. Waa'ee kuush dubbisuun furmaataa miti baru Waaqayyoo waan hambiseen qabu obboleessa kiyya dhageeffadhu gaa waan hambiseen qabu dubbatee jira garuu ammoo fayyisaan nuuf dhufu ni jira inninis Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa duukaa buunee jireenya arganna Yesuus Kiristoos warra Israa'el qofaaf ergame yeroo sanitti ammaa miti yeroo ammaa kanaa miti barsiisni isaa ka jiru barsiisni isaa raawwatee jira yeroo ammaan tanaa obboleessa kiyya yeroo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaada garaa keetii geeddaradhu gara Muhammaditti deebi. Ilmi isa suu dubbiseera loon bakka isii billaanne isa siyuu dubbiseera haa ta'u rakkoon hin jiru inni dhufaatiin mirga dhiibichaaf maleessa utuu sana irratti jajjabeessitee amma kana waliin falminu isatu yaada faallaa kaafnaan duukaa buutan isin hordoftoota isaati islaamaaf musliimni yoo addaa gara islaamaaf musliima islaama jechuun yeroo adamiif hawwaan utuu cubbuutti hin galaniif islaama jechuun Muslima jechuun gara hordoftuudha. Muslima jechuun gara hordoftuudha jedhee haa ta'u hin farqoonni akkamittiin qabsiina kana wal bukkeetti beeksifatu nama biqaatiin isaa beekamee ilma namaa fakkaatee karaa namaa dhufee utuu wangeela dubbistuu Yohaanis boqonnaa tokko irratti dubbisnee ture ani ittiin maal akka ta'e eessa akka dhufee eessa akka ta'e akkamiin akka dhufe dubbisneera haa ta'u. Akkamittiin kan biqaatiin isaa beekamee barsiisuun isaa ijaaf ijatti mul'ate har'as immoo warri maqaa Kiristoos Yesuusiin jedhan naafa deebisaa jiran dhukkubsataaf fayyisaa jiran utuu argituu utuu dhageessuus har'a waan garaa lafaan jala dhokatee jiruu fi waan arshi gubbaa waaqarra jiru akkamitti wal bukkee fiddan akkamitti mataan kiimee yaadiidhaan. Galatom. Galatom waan baay'ee obbo Tasfaayee Galatom isa waaqarra jiru isa gara waaqatti ol fudhatamee fi isa awwaala keessa seenee dachii keessa jiru hamduu qabuun akka nu barbaachisu atummaa nu laalinaan jette miti. Hamduu qabuudha qabnaree. Isa hinduune sandulloomne duukaa bu'u. Isa gara Waaqayyotti ol fudhatame Yesuus Kiristoos jechuudha miti. Yesuus Kiristoosiidhaan inni dulloomne yoo isa duukaa bu'uuna gaaffii jettee. Waan du'uutti nama wanta du'uurra ija qorkeewwan. Obboleessa meena dhageessa dhugaan akka ati dubbatti irra dhaabbanneetiin dubbachaa jira obbo Tasfaayee hin dadhabin meena dhageessa qabxii ammaan tana jette kanarratti waa si barsiisuu barbaada inni gara Waaqayyotti ol fudhatameeti inni lafa keessa jiru akkamitti walitti qixxeeffamaa jette miti. Inni gara Waaqayyotti ol fudhatame inni Waaqa gubbaa jiru sun Yesuus Kiristoos jechuu keetii mitiree. Duuba maaliif diddaanis sanumaan siin jee kanaafuu Muhammad waan awwaalamee dachii keessa jiruuf Yesuus gara Waaqatti ol fudhatamee Waaqa keessa waan jiruuf Muhammad dachii keessa jiru dhiifnee Yesuus Kiristoos gaaratti ol fudhatame duukaa bu'uu qabna jechuu keetii. Galatoom ati ammaan tana yeroo duute ni awwaalamta moo gara Waaqatti ol fudhatamta? Gara Waaqaatti ol fudhatamaa foonni kommoo ni awwaalama. Akkuma Muhammad gara biyyootti obbo Tasfaayee kooyigaa hin ariifatini iyyoo irraan dhufte ati beeka lubbuun ishee waaqarraa dhufte immoo iddoo maddee dhufteetti deebi. Galatoome obbo Tasfaayee galatoome ati amma osoo hin beekne Muhammad duukaa buutee jirta akkuma Muhammad awwaalamee dachii keessa seenetti atilleen awwaalamtee dachii keessa seenta yoo Yesuus Kiristoos duukaa buute ammoo akkuma Yesuus Kiristoos ol fudhatame sanitti ol fudhatamte turte jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos duukaa buutee hin jirtu ati osoo hin beekne Muhammad duukaa buutee jirta. Garuu ammoo waan tokkos sii galuu dide bakka kanarratti raajiin Waaqayyoo hundinuu Museenii fi Ibraahim. Foonni akka foonitti yaaduun akka foonitti yaaduun hojii fideedha. Inni kun akka foonitti yaadu garuu akka fuuraatti yoo yaalle akka qulqullummaa akka seera rabbiin keessaan yoo yaalle foonni maal fakkaata lubbuun maal fakkaata jedhi yaadu. Hafuura qulqulluudhaan seera rabbii keessa taa'ee gaafa yaallu ol baana moo hin du'u.
inni sun toora namaati jechuuf handeeme sirrii anis lafa keessan gadhaqa. Inni sun akkuma Muhammad sanitti gaa akkuma Muhammad sanitti baay'ee nama gufachiise akkamitti yoo jettu har'a namoonni musliima kan ta'an kallattii inni awwaalamee jirurra biyya Itoophiyaadhaa ka'anii eessaa ka'anii kallattii inni jirurra galagalamee sagadama. Maaliif jennaan garuu rabbiin gadi si bukkeenaan nama keettoo hin taasisu. Garuu kallattii isaa yoo wallaalanii sagadan nama baay'ee kan yeroo kallattii gararra galagalamu qirbaan galagalamu yoo wallaalan. Qirbaa kana fuuldura nama maaltu jira jennaan kallattii kaabaa sanadha iddoo awwaalaa sanadha. Kaabaan iddoo awwaalaa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Galatome obbo Tasfaayee yaadni kee baay'ee gaariidha garuu silaa waan akkanaa kana gaafattee baruudha qabda maaliif kallattii sanitti garagallee akka sagannu silaa gaafattee baruudha qabda gaafiin kun silaa gartee waan gaafatamuu qabulleedha wanni nuti kallattii sanitti garagallee sagannuuf Muhammadiif sagaduu osoo hin taane hiika qaba amma garuu bakka gartee du'aa ka'uu sanirratti gartee foon keenya ni awwaalama hafuurri keenya gara waaqatti ol fudhatamaa jette miti. Yesus Kristos fooniin ol fudhatame moo hafuura qofaan ol fudhatame? Foonumaan ol fudhatame. Kanaafuu atillee silaa Yesus duukaa buutee foonumaan ol fudhatamuudha qabda malee foon kee awwaalamee hafuurri qoftiin hin fudhatamu ture jechuudha. Muhammadis bara akkuma keetti sallallahu alaihi wasallam awwaalamee ani gara isatti qixxeeffamu. Wanti beekuu qabdu gara. Ani qixxeessaa miti inni guddaadha. Inni akka waaqummaa isaatti nama haa ta'u malee waaqayyo bifa namummaa uffatee nama guddattii keessaan goree namatti mul'ate. Kanaaf inni akka waaqummaa isaatti gara waaqaatii dhufee akkasumatti ol deebi'e. Baay'ee galatoomi. Namootaaf barsiisuu biyya lafaa kana fedhu. Baay'ee galatoomi. Ati beekuu qabdu. Obbo Tasfaayee. Akka namaatti awwaalama. Yesus immoo akka waaqummaa isaatti mirgaffatti ol ba'e. Baay'ee galatoomi waaqayyoon ogummaa siif haa dabalu dhageeffadhu waan baay'ee gaarii ta'e naa ibsite dhageeffadhu gaa. Yesus Kristos akka waaqummaa isatti ol deebi'ee waaqa irraa akka jiru dubbatte miti. Kanaafuu Yesus Kristos hoggaa waaqa gubbaa jiru san bifa waaqummaatiin jira jechuudha walii gallee. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 7:55 irraa dhaqee dhiifama hojii ergamtoota boqonnaa 7:55 irratti. Akkas jaa Istifaanos garuu hafuura qulqulluudhaan guutamee utuu ija irraa hin buqqifatin waaqa keessa ol ilaalee ulfina waaqayyoo Yesuusinis gara mirga waaqayyoo dhaabbatee argee jaa miti. Namni hafuura qulqulluudhaan guutamee waan tokko dubbate wanni inni dubbate sun dhugaadha moo soba? Wanti hafuura qulqulluudhaan guutamee dubbate dhugaadha. Dhugaadha. Akkas jaa lakkoofsa 56 irratti kunoo ani bantiinuwwan waaqaa banamanii ilma namaas gara mirga waaqayyoo dhaabbate naan argee jedhe Istifaanos miti. Kanaafuu Yesus Kristos ilmi namaa gara mirga Yesus Kristos ilmi namaa gara mirga eenyuun dhaabbatee arge? Qoisti dhiifama jechaas deebi'u maaliif baay'ee dhiifama siin jecha warra buddeenaan na waamaa jira gidduutti. Tole ammas siif gala jeetii yaadaa? Mana namaallee keessa wal jiru baay'ee dhiifama jetti deebina wanni dubbicha yaada. Yeroo biraa waliin itti fufnaa garuu asirratti gartee Yesus Kristos bifa waaqummaatiin akka achi gubbaa hin jirre siif gala jeetii yaadaa irra deebii dubbisi waaqayyoon ifa siif haa galchu obboleessa kiyyaa ammoo wanta gaafii sitti ta'e isa gartee gara gartee mana makkatti gara gallee sagannu san Muhammadiif gara gallee sagannaa osoo hin taane Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa raajota hundaaf akka gartee quraanni dubbatutti raajonni hundinuu kallattii itti garagalanii sagadan qaban raajiin gartee iddoo itti garagalee sagadu hin qabne hin jiru fakkeenyaaf Solomoon isatti garagalee sagadaa ture yoo jette macaafa mootota boqonnaa 8 lakkoofsa 28 hanga 29 dubbifadhu akkasuma gartee Daani'eloo isatti akka garagalee sagadaa ture
macaafa Daani'el raajichaa boqonnaa jaalakkoisa 10 dubbifadhu Yesuus Kiristoos matuma isaatiifuu gara Yerusaalemitti garagalanii akka sagadamuun ta'u dubbatee jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoisa 20 irraa hanga 25 dubbifadhu ammoo gara Makkatti garagalanii sagaduun akka dhufuudhaaf jiru Yesuus Kiristoos asuma keessatti Yohaannis makana keessatti dubbate yeroon itti gara Yerusaalemitti garagalanii hin saganne dhufuudhaaf jira. Yeroon sun yeroo ammaa tana yeroo gara Makkatti garagallee sagannu tanaa jechuudha obboleessa kiyyaa. Waaqayyoon ifa siif haa ibsu dubbii Waaqayyoo gara gadi fageenyaan xiinxaliitii hubadhu garuu jibbansa Muhammadiif garaa keessaa qabduun kitaaba Waaqayyoo hin dubbisinin sinjaa Waaqayyoon gara dhugatti si adeebisu nagaan naaf jiraadhu obboleessa kiyya galatoominaa bilbiluu keetiif. Takbir Allahu Akbar obboleessa keenya tasfaa'ee nu daawwachaa jirta galatoomee dhugumaan gartee jaalala Waaqayyoodhaaf qabduutu hanqammaa kanatti sisee gartee dubbii Waaqayyoo kana si dhageessisa malee gartee namni hundinuu dubbii Waaqayyoo dhageeffachuu hin danda'u. Meelaala ammaan tana addunyaa kanarratti waan biraa jala namni horiyu baay'eedha, waan siyaasaa, waan diraamaa, waan adda addaa jala namni horiyu baay'eedha. Waan dubbii Waaqayyoo ammoo namni keessatti gartee keessa taa'ee dhageeffatu waan dubbii Waaqayyoo laayivii yoo ta'e wooma fedhallee yoo ta'e yoo waldaa deemtes nama waa xiqqoo malee hin harkattu jechuudha. Maali kun dubbii Waaqayyoo kana gartee Waaqayyootu itti nama harkisa malee ofumaan dhaquu hin dandeessu. Kanaafuu gartee Waaqayyootu dubbii kana akka ati dhageeffattu si laaffisaa jira. Ammoo wanni niin gartee Waaqayyoo kadhadhu wanni niin Rabbii kadhadhu Rabbiin dhugaa jirtu siif haa ibsu. Gaafii akka gartee gaafattee tana gaafii akka waa'ee gartee Makkatti garagallee sagadu kana silaa gartee osoo murtee kennuu hin taane gaafii gaafachuudha qabdaa jechuudha. Maaliif garagalamee sagadaa jettee gaafachuudha qabdaa. Dura irratti gartee Muhammadiif sagadeen Muhammadiif Makkatti garagalanii sagadan hoggaa jettu tokkoffaadha Muhammad Makkatti hin awwaalamne inni Madiinatti awwaalame. Lammaffaadha Muhammad osuma jiruutu ofuma isaatiifuu Makkatti garagalee sagadaa ture. Hayyee mee maa eenyuuf sagadaa ture duuba bakka sanitti obboleessa kiyya gartee Makkatti garagalanii sagaduun hiika qaba malee akkanumatti gartee Muhammadiif sagaduudhaaf musliimoonni bakka sanitti garagalanii sagadan jechuun dogoggora guddaadha jechuudha. Quraana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dubbatee suuraa 3ffaa ayata 96 irratti manni jalqaba ilma namaatiif barakeeffamaa ta'ee addunyaa tanarratti ijaarame isa Makkaan keessa jirudha jaa. Kanaafuu gartee isa Makkaan keessa jiru san itti garagalanii akka sagadaniif abbaa keenya Abraahimiitu ijaaree jechuudha. Suuraa 22ffaa ayata 26 irraa kaaftee hanga 30 yoo dubbifatte Abraahimii fi Ishmaa'iliitu mana sagadaa san mana itti garagallee nuti sagannu san isaaniitu jaare malee Muhammadiitu jaare jechuudha miti. Kana macaafa qulqulluu keessattis ni argatta. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irraa hanga 15 gidduutti yoo dubbifatte Abraahim mana aarsaa Waaqayyoo iddoo itti Waaqayyoo waammatan ni jaare. Iddoon sunis gartee iddoo Makkaa keessa jirtu jechuudha. Iddoon sun mee irra dhaqeetiin isin dubbisa obboleeyyan keenya waan ajaa'ibaa agartan. Iddoo Makkaa kan nuti itti garagallee sagannu sanii abbaa keenya Abraahimiitu jaare Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa Galaatiyaa boqonnaa 3 keessatti Abraahimii yoo ilaalle nuti ijoollee Waaqayyoo ni taana Abraahimiif ilmaan ni taana jaa. Kanaafuu Abraahim laallachuudha qabna hojiin isaa akkam akka ture. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irraa kaafnee yoo dubbisne akkas jaa. Waaqayyo yommus Abraahimitti mul'ate ani biyya kana sanyii keetiif nan kenna jedhe. Abraahimis iddoo Waaqayyoo isatti mul'ate sanitti iddoo aarsaa Waaqayyoof in ijaare laal. Iddoo Waaqayyoon isatti mul'ate sanitti ani iddoo kana saba keetiif maal jeen ani biyya kana sanyii keetiif nan kenna jedhe. Abraahimis iddoo Waaqayyoo isatti mul'ate sanitti iddoo aarsaa Waaqayyoof in ijaare. Achi immoo ka'ee gara biyya tulluun itti baay'atu isa Beeti'eel irra gara bitaa gara ba'a biiftutti argamu dhaqee godoo isaas Beeti'eelin gara lixa biiftutti Aayin gara ba'a biiftutti hambisee gidduu dhaabbatee achitti iddoo itti Waaqayyoof aarsaa dhiyeessu ijaare. Maqaa Waaqayyoo waammatee jaa. Achi ammoo buqqifatee irra jalaan gara biyya gara mirgatti in qajeele.
biyyicha inni itti gale sanitti isinirraa gabaabsuudhaaf lakkoofsa 15 irratti gadi bu'eetiin isinii dubbisa. Dhiifamaa iddoon kun gartee iddoon lakkoofsa 7 fi 8 idduttuu isiniif ifajeetii yaada. Iddoo Beeti'eel irraa gara ba'a biiftutti argamu dhaqee godoo isaas Beeti'eel gara lixa biiftutti aayin gara ba'a biiftutti hambisee gidduu dhaabbatee achitti iddoo waaqayyoof aarsaa dhiyeessan ijaare maqaa waaqayyootis in waammatee jira. Lafa kana gartee seenaa isaa qorattee yoo seenaa isaa qorattee gartee macaafa qulqulluu kana keessa deemtellee iddoon kun biyya Arabaa keessa akka ta'e Suudi Arabiyaa akka ta'e argita. Ammaaf gartee isinittiin dheeresse waan ta'eef mata duree kana gartee amma durallee qabadhee barsiiseetiin ture. Viidiyoo jala deemtanii ilaaluu dandeessanii ammallee fuula duratti bal'inaan isiniifin dhiyeessa inshallah yoo rabbiin jee. Obboleeyyan keenya hundinuu galatoomaa isinitti dheeradheetiin jira. Warri islaamaatis jazaakumullahu khairan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Obboleessi keenya gartee waaqayyoon ogummaa isaaf haa dabalu. Ogummaa baay'ee gaarii ta'e qaba waaqayyoon gartee waan xiqqishoo itti dukkanaayisan irraa haa fuudhu. Gara islaamummaatti dhiyaadhu siin jenna obboleessa keenya tasfaa'ee galatoomee akkuma ammaan dura waliin gaafii fi deebii geggeessinetti boru yoo rabbiin jedhe halkan sa'a kanatti waliin gaafii fi deebii geggeessina. Nuuf dhiyaadhu siin jenna si galatoonfanna obboleessa keenya karaa nagayaatiin dubbii dhugaa wal barsiifnaa nuti jaalala keessan qabna. Isinillee gartee waan jibbansa keenya qabdan nutti hin fakkaatu. Maaliif jennaan quraana keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dubbatee warra jaalalaan isinitti dhiyoo ta'an warra nuti kiristaanota ofiin jedhanii warra muslimaatiin gartee warra nuti kiristaanota jedhaniitu jaalalaan isinitti dhiyoodha. Warra yahudotaatii fi warra waaqa tolfamaa waaqessan irra jeen nutti dubbatee kanaafuu jaalalaan walitti dhiyaannaa suuta jenneeti wanta gaafii nutti ta'e wal gaafachaa walirraa barra. Hangasittuu obboleessa keenya tasfaa yaasillee nagaan nuuf buli hangammaa teessee nu dhageeffatu jirta galatoomis hin jenna hayyee.